Iraan dilbata barii keessa aleellaa diroonii fi misaayilaa kurnaan lakkaa'amu Israa'el irratti dhukaasite. Aleellaan haaloo ba'uu kun eega Israa'el aleellaa Sooriyaatti raawwateen qondaaltota waraanaa kan Iraan ajjeefteen booda eegamaa ture. Biyyoonni lamaan waggoota dheeraadhaaf waliif diina. Haa ta'u malee harka wayyaa jalaatiin yoo ta'e malee ifatti kallattiidhaan walitti bu'insa keessa yoo seenan kun yeroo duraatiif. Eeliyaas Mulugeetaa. Aleellaan Iraan kun seenaa keessatti biyyattiin yeroo kallattiidhaan gara daangaa Israa'elitti dhukaaftu kun isa jalqabaati. Sanbata halkan walakkaa Israa'el keessatti sagaleen akeekkachiisaa humni xiyyaaraa wantatti dhukaafame qolachuuf ba'uu agarsiisu dhaga'ame. Jiraattonni ammoo humni ittisaa qilleensaa gadhiifamee qilleensa keessarraa adamsutti sagaleen dho'insaa yeroo dhaga'ametti dawoo akka barbaaddataniif itti himame. Iraan dirooniiwwanii fi misaayilota 300 Israa'elitti dhukaasteetti. Iraan irraa kaasee hanga Israa'elitti bakki dhiyoodha jedhamu kiiloomeetira 1000 ta'a. Kun ammoo karaa Iraaq, Sooriyaa fi Yordaanosiini. Biyyattii keessatti halkan sana humni ittisaa qilleensaa samiirratti dirooniiwwanii fi misaayilota itti dhukaafaman yeroo qolatu ifti samii guute. Aleellaawwan Iraan taasistee garri caalan ammoo michoota Israa'eliin osoo daangaa Israa'el keessa hin seeniin rukutamanii kuffifamaniiru. Tuttuqqaa waraanaa kana keessatti yoo xiqqaate biyyoonni 9 kan hirmaatan yoo ta'u, dirooniiwwanii fi misaayilota Iraan, Iraaq, Sooriyaa fi Yemen irraa ergaman Israa'el, US, UK fi Faransaay akkasumas Yordaanosiin rukutamanii akka kuufan taasifamaniiru. Akka humni waraanaa Israa'el IDF jedhetti misaayilonni dirooniiwwan Iraan haaloo ba'uudhaaf Israa'elitti dhukaafte keessaa harki 99 kan ta'u rukutamuun kufaniiru yookaan akka fashalaan taasifamaniiru. Hangi tokko garuu humna ittisaa Israa'el darbuu danda'aniiru. Waraanni Israa'el suuraawwan haaraa miidhaa qaqqabee agarsiisanis gadhiiseera. Last night Iran launched a barrage of missiles and attack drones across the Middle East towards Israel. Ministeerri muummee UK Rishi Sunak haleellaa Iraan dilbata barii dirooniin Israa'el irratti bante balaaleffatan. Jettiiwwan waraanaa UK dirooniiwwan haleellaaf Israa'elitti ergaman hedduu rukutanii kuffisuus mirkaneessaniiru Sunak. Thanks to an international coordinated effort which the United Kingdom participated in, almost all of these missiles were intercepted, saving lives not just UK'n humna qindaa'aa idil addunyaa misaayilotaa fi dirooniiwwan Iraan dhukaaste qolachuuf hojjetan keessatti hirmaatteetti jedhan. Humni qilleensaa UK RAF xiyyaarota dabalataa gara naannoo sanaatti bobbaaseeras jedhan. Haaluma wal fakkaatuun pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el baay'ee isaa akka dhooftee buustuu gargaareera jedhan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Naasir Kanaaniin Iraan balaaleffachuurra biyyoonni lixaa tarkaanfii akka waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte keessatti fudhataniif ofii isaanii balaaleffachuu fi yaada uummataatiif deebii kennuu qabaatu jedhan. Eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaan kun xiyyaafannoo muraasa irratti xiyyeeffate jedhe. Torban lama dura haleellaa qoonsilaa Iraan Sooriyaa keessatti argamutti raawwatameen ajajaa dabalatee qondaalonni eegdota warraaqsaa Iraan ajjeefamaniiru. Iraan Israa'elitu kana raawwate jechuun himatte. Israa'el immoo anadhas ana mitiis hamma ammaatti hin jenne. Bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraayitti wal dhaban keessaa tokko kan taate aanaa Raayyaa Allaamaxaatti humnoonni TPLF aleellaa bananiin sanbata duraa eegalee walitti dhukaasuun akka ture aangawoonni fi jiraattonni dubbatan. Godinni naannoo kibba Tigraay gamasaan rakkoon kan uumame hidhattoonni milishoota Tigraay irratti dhukaasa waan bananiif jedheera. Kantiibaan magaalaa Allaamaxaa obbo Waayiluu Abarraa sanbata darbe guyyaa naannoo sa'aatii 5 irraa eegalee walitti dhukaasni akka ture ዋይላ ኮቢቢሲ ኩታ አፋን አማራ አማኑኤል ይልቃልት ይመን ቅዳሜ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳደረጉ ወደ 5 ሰዓት አካባቢ ነው ኦልሞስት ያደረጉት ወረራ ጋፈ ሰንበታ ሂሪረ ነጋ ባህኒ ናኖ ሰዓት ሸንቲ ወረር ገገሰን ብሬኒ ዲሽካፌ ስናይፐራን ዱካሳ ቱራን እና ጋፈተመን ሚሊሻዳ ጀዱ ሚሊሻን ብሬኒ ዲሽካፌ ስናይፐሪን ይደቱ ሚሊሾን ከኛ በር ክላሽ ባቱ ድሩማዩ ሚሊሻን ክላሽ ወሊን ቀበቱ humna kana bobbaasan egaa waraana armii 24 jedhamus galchaniiru. Kutaa waraana 3 jechuunis Aksum, Algaanashii fi Yohaannis jedhaman fuulletti galchuun milishaa keenya waraanaa jiru. Lafa keenya irratti dhufanii dhukaasa nutti banan. Ammaan tana ganda tokko guutummaan guutuu to'ataniiru. Ganda Addis Biraan yookaan ammoo maqaan duraanii Laalaay Daayyuu kan jedhamu guutummaatti qabataniiru. Akkasumas Camaarroo, Ahataay Daayyuu, Qalqaalaa bakkeewwan jedhamanis to'ataniiru. Camaarroonna Qalqaalaa የሚባል ቦታዎችን ይዘዋል. Naannoo Tigraayitti bulchaan naannawaa kibba Tigraay obbo Aftuu Kiroos sanbataa fi dilbata buqqaatonni raayyaa waliigalteen Piriitooriyaa akka kabajamu
lafa dheeraa miilaan imaluudhaan hiriira bahu dubbataniiru. ፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በጣም ረጅም ጊዜ ስላሳለፈ በዞናችን ውስጥ የሚገኙ ከ43,000 በላይ ተፈናቃዮች waliigalteen Piriitooriyaa erga mallattaa'ee yeroo dheeraa waan darbeef buqqaatonni godina keenya keessatti argaman 43,000 ol ta'an haala nagaa fi seera qabeessa ta'een waliigalteen kun akka hojiirra oolu hiriira ba'an. Hiriirri nagaa kun humnoonni waraanaa federaalaa kan irratti hirmaatanii fi fageenya dheeraa deemuun kan gaggeeffamedha. Erga nuti karaa naga qabeessaan lafoo garmalee fagoo fi dadhabsiisaa ta'e imallee booda gara mahoonii kukkuftootti deebine. Raayyaa ittisa biyyaa wajjin achuma wayita turretti humna hidhataa fi bulchiinsi seeraan alaa naannicha diigaa jira jedhamee bakka taa'u jedhamutti hidhattoota erge. Akkasiin egaa hidhattoonni waraana banan jechuudha. Kantiibaan magaalaa Allaammaaxaa Obbo Haayiluu Abarraa hidhattoonni bireelii, dishqaa fi snaayiparii gargaaramuu himan. Jiraataan magaalichaa tokko immoo har'a naannoo sa'aatii 4tti sagalee dishqaa fi matareeyyesii dhaga'uu BBC'tti himan. Bulchaan godina kibba Tigraay Obbo Haftuun garuu kana haalaniiru. Dhimma kana karaa nagaatiin furaa wayita jechaa jirrutti humna biraatti sababni gargaaramnuuf hin jiru jedhan. Meeshaalee akka dishqaatti kan gargaaraman hidhattoota naannichatti isaaniin morkatan ta'uu himan. Waraanni Tigraay galma hordofee iddoowwan naannoo Amaaraa jala galan kan furmaata argatan karaa murtee ummataatiin ta'uu mootummaan federaalaa ibsuun isaanii yaadatama. Dhimmicha furuudhaaf koree muummeen mootummaa federaalaa akkasumas aangawoonni olaanoon naannolee lamaanii keessatti argaman hojiirra akka jiru mootummaan federaalaa beeksisee ture. Ministeerri Kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa torban lamaan dura gaazexeessitootaaf kennaniin naannolee daangaa Amaaraa irratti ilaalchi gama Tigraayin jiru kan waliigaltee Piriitooriyaa cabsu ta'uu dubbatanii turan. Dr. Laggasaan adeemsi daangaa humnaan kabachiifna jedhu kan uummata Tigraay rakkoo fi dararaa marsaa gara biraatiif saaxiludha jechuun dubbatanii turan. Kan garramuutiin. Kam abtaamuun. Abtaamuun jenne garramuu. Garramuu. Kan abbaatas baay'eeti. Egaan dhaggeeffattoota keenya har'a qacalee ol adeemaa miidiyaalee hawaasaa irratti taphoota qoosaa garaagaraa dhiyeessaa jiru qabannee isiniif dhiyaanne maqaa isaa inni ibsuudhaan jalqaba. Maqaan koo guutuun Magarsaa Hambisaan jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhee godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Bureetti. Barnoota koos sadarkaa tokko kaasee naannoo sanatti kanan barradhe. Gara Finfinnee kanan dhufe naannoo waggaa 7 ta'a. As keessatti rakkinaa guyyaa gammachuu guyyaa gaddaa adda addaa waggoota 7 kana keessatti naannoo Finfinneetti dabarseera. Magarsaan yookiin immoo Magee Buree miidiyaa hawaasaa irratti qoosaa tapha babbareedaa dhiyeessuudhaan kan inni beekamu. Magarsamee akkamittiin taphoota kana hojjechuu jalqabde? Hojii koo namni jaallate kanatti dafee hin dhufne yoo xiqqaate waggaa tokkoo fi wantootuma tokko kan namni gadhiises duwit godhee ilaalaa akkasumatti kan dhufe garuu akka carraa ta'e immoo gara taalentii kanaatti kanan dhufe yoo xiqqaate ji'oota muraasa akka qoosaatti dubbii abboolii keenyaa akkeessuurraati eegaleetan abbooliin keenya yoo laaltanitti ta'e baay'een isaanii haalan itti uffadheen kan jarri uffatame jedhee gatii yaadeefaniyyuu uffannaa sana uffachuu danda'e. Miidiyaa hawaasaa irratti yeroo jalqaba dhuftuu fi amma waan irra jirtu mee nuuf kaasi. Eeyyee dhugaa dubbachuudhaa fi har'arra taa'ee gaafa yaadu akkamittiin abdii kutachuu dhiisee akkas hojjetaa turen jedha. Maaliif viidiyootti yaadee bifa diraamaatiin nan hojjedhaa. Garuu dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo dheeraadha. Zi'uunsaa yoo baay'ate 10, 15 yoo cime amma viiyoo 20 nama 20 deema. Jarriyyuu laayikiin godhan garuu namni laayikinaaf godheef osoo hin taane hojjechuu gatiin qabuuf keessa koo waan jiru baasee mul'isuu gatiin qabuuf nan hojjedha. Addaan kutaan ture garuu hojjetaaman ture yeroo dheeraadhaaf garuu laayikii kanas viyuu kanas itti argataan turre. Sa'aatii kanarratti yoo xiqqaate miliyoona 2 miliyoona 3 fa'aa sana ilaalama viidiyoo tokko jechuudha. Miliyoona 2-3 jechuun lakkoofsa guddaa. Eeyyee. Waan ati hojii hojjettu kanaan galii ittiin argataa jirtu jira? Waasi fayyadaa jira? Kanaan dura hojii dhuunfaa kootiin hojjedhu qaba. Namoonni karaa tiiktookiitiin gaafa na arganu Magarsaan kana booda hojii kanaan dura hojjetaa jiru hojjetu jechuudhaan maamilli koo dur na hojjechiisan illee amma na hojjechiisuu dhiisanii hojii kee gara manaatti deebi'uu irratti ga'eetan ture gidduudhaani. Karaa tiiktaakiirraa birrii argachuu kan jedhamu baay'ee naasa'ama. Garuu an akka dhuunfaa kootti tiiktaakiirraa galiin argadhu yoo jiraate karaa beeksisaati. Beeksisa tokko nan hojjedha. Beeksisa sanarraa galii illee nan argadha. Garuu isa darbee galii addaa tiiktaakiirraa argadhu hin qabu. Karaa yuutuubiitiin xiqqoo baay'ees kan hin jedhamne yeroo dhiyootti gara yuutuubiitti gatiin dhufee fi amma tokko
muraasa isarraa argachuu jalqabeera. Yaati boggaali shiifaa tokko nagaadha ka. Nagumayyee. Haa ta'u abbaan tarrafaa tokko. Nagaa isaaniiti. Haa ta'u ka. Birqeen mootti furiiraa nokkubee immoo isin bira dhuftedha noo. Maal jettu amma wayyaaf. Abbaa manaan isoo wal dhabde. Xiqqooshii. Ma inni ta'u abbaa keetti meeraanii ayiiktu yoo hidheetan gadda abbaa kennaa baddaasaa inni ta'u. Otoo dandeettiin magee buree aartii irratti mul'atiin tapha irratti qoosaa irratti mul'atiin dura hojii garaagaraas hojjetaa akka turteen dhaga'e. Baay'een ijoollee keenya hojii tuffanna hangaruu sa'aatii kanatti dura yeroon Finfinnee kana dhufe. Baay'ee rakkadheera. Garuu rakkina koo sanaa ba'ee nama kadhataan turre, ministiroollee hojjetaatan ture, hojii humnaa tokko illee hojjedheetaniyyuu jireenya koo ittiin geggeessaa ture. Garuu hojiin dhabe jedhee hin teenye. Ammallee yeroon si dubbisaa jirutti hojii ijaarsaa keessatti hojjetaa turte isarraa baatee akkana dubbisaa jirtu naa kaafte. Akkamittiin hojii waraabbii viidiyoo kanaa fi hojii ijaarsaa hojjettu kana faallee wal bira qabdee waliin deemsista? Hojii gaafan bahu sa'aatii 11 ba'ee naannoon jiraadhu iddoo mijataan ta'e jira. Bakka viidiyoo sana hojjedhu bosonni xiqqaan tokko jira. Hojiidhaa ba'ee mana galee uffatan ittiin hojjedhu immoo fudhadheetaniyyuu ijoollee hiriyoota kootii wajjin. Gara bosona sanaa deemee magaalaa Finfinneetti bosonni ga'aa gatiin taanee fi bosonuma xiqqoo sana jirtu baadiyyaa fakkeesseen irratti hojjetaa ture. Namoonni maal siin jedhume hojii ati miidiyaa hawaasaa irratti hojjettu kanaan? Namoonni baay'een garri caalu hojii koo akka isaan jaallatanidha. Karaa keessaas yaaduma kana naaf qooddu akka hojii koo wanti isaan jaallatan immoo adda caalmaatti dhiyeessuu hin taane. Baay'een ijoollee keenyaa gara magaalaa jiraatu maatii isaanii baadiyyaa irratti dhiisanii qe'ee keenya nu yaadachiistaa waan qe'ee keenya jiru hamma nutti fakkaatutti maatii keenya wal nu quunnamsiistaa akkasitti gati yaadanuu fi hojii koo caalatti abboolii ta'ee hojii baadiyyaa fakkeessee hojjedhu sana baay'een isaanii naa jaallatu. Anis gara fuula duraatti yoo waaqayyo na gargaaree aartii Oromoo kana mul'isee addunyaatti baasee mul'isu. Qe'een keenya qe'ee baadiyyaa caalaatti addunyaan akka beeku